Mootummaan xiyyeeffannoo damee indastiriif kenneen sosochii Itoophiyaan haa oomishtu jedhu biyya keessatti jalqabsiisuu hordofee leenjiiwwan kolleejjii barnoota leenjii teeknikaaf ogummaatti kennamaa jiran bu'uura taasifachuun namoonni dhuunfaa fi waldaaleen gurmaa'uun hojii jajjabeessaa hojjetaa jiraniin oomishni biyya alaa kan biyya keessaatiin bakka buufamaa jiru. Oomishoota indastirii biyya keessatti oomishaman kanneeniifis mootummaan walitti hidhamiinsa gabaa bal'aa biyya keessatti uumuun baasii sharafa alaaf ba'u qusachuuf hojjechaa jira. EMN kutaa magaalaa Guulalleetti baazaarii oomishaalee indastiriif qophaa'ee daawwateera. Oomishtoonni meeshaalee isaanii gabaaf dhiyeessanis mootummaan haala gabaa baazaarii kana mijeessuu isaatti gammaduu himuun akka dhuunfaattis akka biyyaattis bu'aa guddaa qabaa jedhan. Asuma keessatti Itoophiyaan of dandeesseeti caammaa akkasiin hojjechuu dandeessu. Namni biyya koo keessatti jechuun Itoophiyaa keessatti wanta akkasii hojjetamee namni itti fayyadamu baay'ee na gammachiisa jechuudha. Bu'aan irraa argamu sanaaf faayidaadha. Akka biyyaatti immoo namni hundinuu caammaa kophee biyya isaa keessatti oomishame yoo uffatu yoo uffatee deemu biyyaafis galii ሰው የሀገር ውስጥ ጫማ እየተጠቀመ ነው። Namoonni kophee biyya keessaa fayyadamuu jalqabaniiru. Kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Dur oomishoonni akka kanaa alaa galu turan. Amma asumatti humnaa fi beekumsa keenyan oomishuu jalqabuun jijjiirama guddaadha. Biyyis baasii doolaaraa dhimma kanaaf baasaa turte faayidaa biroof oolchiti. Yaadni biroo ani qabu akkuma baazaarii kanaa osoo iddoon oomisha keenya hawaasaaf baafnee itti gurgurru torbeetti guyyaa tokko itti fufinsaan nuuf eeyyamameen jedha. Itti gaafatamtuun waajjira misooma indastirii kutaa magaalaa Guulallee aadde Baancii Saayyee oomishaa fi oomishtummaa dabaluu fi oomisha biyya alaa oomisha biyya keessaan bakka buusuuf dameen indastirii gahee isaa baachaa jira jedhan. Akka kutaa magaalichaattis walitti hidhamiinsa gabaa irratti hojii fooyyeen hojjetamaa jiraachuu himaniiru. ባዛሮችም ሆነ አውደ ርዕዮችን በማበረታታት አንደኛ እንደ ሀገር ባዛሪስ ta'e agarsiisawwan akkanaa jajjabeessuun tokkoffaa nuti akka biyyaatti oomisha Itoophiyaan akka boonnuu fi akka itti fayyadamnuuf kan itti beeksifamudha. Oomishaa fi oomishtummaas dabaluu fi meeshaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuun gahee industiriin guddina biyyaa keessatti qabu guddisuu keessatti hojii walitti hidhamiinsa gabaa hojjetamaa jira. Kanaafis tokko agarsiistuun baazaariiwwan akkanaa kunneeni. Baazaariiwwan yeroo ayyaanni dhiyaatee fi akkaataa barbaachisummaa isaatiin ni banamu. Kanarraas oomishtoonni fayyadamoo ta'aa jiru. Akka kutaa magaalaa Guulalleetti indastiriiwwan 274 jiraachuu kan himan aadde Baanciin damee kanaan carraan hojii bal'aas akka uumame dubbataniiru. እንደ ጉለሌ ክፍለ ከተማ አሁን ላይ እጃችን ያለው የኢንዱስትሪዎች 274 akka kutaa magaalaa Guulalleetti industiriiwwan 274 ni argamu. Industiriiwwan kunneen keessatti carraan hojii hedduun uumameera. Industiriiwwan xixiqqaan yoo xiqqaate nama 10 fi isaa ol kan hojjechiisanidha. Industiriiwwan 157 ta'an immoo iddoo mootummaarraa argatanii gurmaa'anii hojjechaa jiru. Isaan kunneenis namoota baay'eef carraa hojii bananiiru. Kanaaf akka biyyaatti sharafa alaa qusachuurra darbee carraa hojii uumuutiinis dameen kun bakka guddaa qaba. Oomishaa fi oomishtummaa indastiriiwwanii dabaluu fi indastiriiwwan haaraas gara hojiitti galchuuf hojjetamaa akka jiru kan himan immoo hoogganaa ittaanaa biiroo misooma indastirii magaalaa Finfinnee obbo Efreem Gizaaw ያሉትን ኢንዱስትሪዎችና እንደገና ደግሞ አዳዲስ የሚቋቋሙትን ኢንዱስትሪዎች hojii irra jiranii fi akka haaraatti hundaan hordofuun deeggaruuf oomishtummaa isaanii dabaluuf hojjetamaa jira. Rakkoo bu'uuraalee misoomaa industiraalee furuuf industiraalee haaraa gara hojiitti galchuu, industiraalee haaraaf iddoo hojii qopheessuun dabarsanii kennuu fi iddoolee hojii kan akka paarkilee industirii ijaaruun dabalata hojiilee hedduun hojjetamaa jiru. Rakkoolee damee indastirii keessa jiran furuufis sagantaa Itoophiyaan haa oomishtuutiin sosochiin ji'a 3 turu gufuuwwan damee kana keessatti mudatan adda baasuuf kaayyeeffate sadarkaa federaalaatii jalqabee kan gaggeeffamu ta'uunis ibsameera.